بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالتم توتا كبجم توتا هردف توتا سكنتا كنا كتاتان حواسكي يا بيات ياتي كبا كبت بقرب بينا قاف قراني خير كيس سنجرا كيس إمال الرجر جي رمضان كيس ويا حتى كبا إثيوبيا زوني أومو حواسا سامي جرامو برتي أرقمنا جيشون وروني كمان أجمع ترجتان ورا إمالا إيجانا عمله جلا أستاذ كنا شهبيبي وجيم باهي أسوهن تاني ورا رابطان إيجانا عمله براتوتا أوروميا كاني إيجانا عمله أستاذ كنا شهبيبي درف من جتشورا بيوت أجرا نمط إبتوكو في جهاتما جلا إيهاتن بيوت أجرا راوليت كاباني دين براتان كنا ummata islaamummaan dhageennetti geessuu qabdan jedhaniitiin warra ramadamanidha. Isaan sheeka kenna Sheek Habib jedhamanii yeroo ammaan tana halqaa sheeka kenna Sheek Ahmadi hasaasatti argamanii jechuudha. Gaman irraa ammoo sheeka kenna Sheek Abdul Hakim jedhamanii Adaamaarraa dhufanii namoonni kunniin gaafa biyyaa bahanii fi namni gaafa biyyaa bahan isaan argee fi adda isaan argee wallaahi wal adda. Iddoon isaan keessa jiraataniif haala isaan itti jiraatan haala rabbi malee ilmi namaa ibsuu hin dandeenye. Akkuma Oromoon akkan dhuftee nama gaafii nama dhufee wayyaa bulee nama bira bulee abbaaf rabbi beekaa akka itti buleedha. Nama kana yoo dhukkubsatu kaalaa dhufu maal jedha akkam bulte jedhaan. Ka bira jiru yoo abbaan dubbatuu hin dandeenye wayyaa bulee jedhaan. Akka itti bule ammoo isumaaf rabbi qofatu beekaa jechuudha. Jamaan kunniin diin rabbii wanni nu baranneef hanga rabbi nu barsiise irraa ummata kana qooduu qabna jedhanii mana isin argitan kana laala mana kana argaartanii Loken ittiin godhamne kanuma wajjin kireeffatanii keessa galan jechuudha. Maashaallah mee haala isaan jiraatan kana laal. Haadha abbaa yoo at least gadi aanummaadhaan hattan ofiillee qabeenya akkasii qabaatanii manallee ijaaratu baatan haadha abbaa bareedaa qaban jechuudha. Mee keessa seennetti walii wajjin haalaallu achiin booda seenaa isaanii inshallah ka waliin daawwannu ta'a bismillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Kuni maal inni? Firaasha isaanii irra jiraatan laalame namni wanni firaasha kanarra buluu fi bootaa bulu dhabaa miti hiyyummaallee miti rakkinnaallee miti laakiin ammoo diiniin bareedaan akka nuti hin bareenne kun akkitti nu gahee akka nuti eegana ammallee moosbooltii fi eegana ammallee firaasha foomii babbareedaa maalii kanarra ciisanii osoo hin taane diini kaleessa rasuulli alayhi salaatu wassalaam yeroo risaalaa eegana ammallee haqa rabbirraa isaanitti kenname addunyaa kanaaf geessan saleen yookaan tanaayyuun geennerra ciisanii nuti eennuun taane eegana ammallee hidhannoo gaarii ergama rabbiititti hidhataa firaashumarra jiraannee risaalaan islaamummaa addunyaan tun mukaa hun qabdu jedhanii wareegama guddaa kafatan. Mee haala jireenya kun akka isin argitan kana waan ajaa'ibaa isa kana amma reeffinne manni isaanii rahmatuma rabbiitiin jiraata jechuudha. Kun akka isin argitan kana isin tutti dhaate. Warra tutti isinii wannaa godhechu isinii bareechee isinii kireessuuf isaanii kireessuudhaaf akkana bareechan jechuudha. Maashaallah bareedumti ganda duniyaa homaa miti jedhanii bareeduma ganda akiraa san. Wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula akka rabbiin ergama isaatiin jedhe gandi duniyaa dhumtuudha amma bira tarraa jedhanii haala kanaan jiranii mee waan isin mudatee fi sochiilee jiru gabaabbinaan inshallah eeganaa nuuf gabaastan. Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Nuti risaalaa kan alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Akkuma shayni keenya jedhan nuti barattoota halaqaata ilmii keessatti baratu gariin jaami'aa barata. Fursaa liigin halaqaata ilmii Oromiyaa kashaabiin fa'aan durfamu ummata diinii hin hubatin diinii islaamaa kana biraan geenna azaabarraa binnaa jedhanii waamicha taasisanii jennaan warra carraan dhaqqabee awwaanne keessa taanee dhufne inshallah wanni as keessatti jiru haasawameen dhumu wallahi waan ulfaataa wayiiti karaan dheeraadha lafa dheeraa keessa dabarree dhufne yoo dhufnu ummata islaamummaa irraa humaan dhageenne wayititti dhufne ummata kana yoo dhufnu keessa yoo geennu afaan jaraan beeynu jarri afaan kennan beekanii afaan amaariffaa dhageenne mudannoo irraa afaan amaariffaa hin dhagaan jennee dhufne namni 99 afaan amaariffaan dhagahu. Sila akkaataan isin yaaddanii dhuftan afaan amaariffaatiin abshe akkaataan isin yaaddanii dhuftan afaan amaariffaatiin dhagaa gootanii eegana ummanni isinirraa dhagahu ture. Sanillee dhagahu.
sanilleen dhaga'u akka isin argitanii viidiyoolee argitanii kana booda isin argitanii uffata qullaa deeman ummanni kuni ummata alhamdulillah warri irras jiru suni achuma uumamuufu ka islaamummaa haafu achuma uumamuufu shukrii rabbii gaafata islaamummaan immoo sanirra shukrii nama gaafatti warri Harargee keessa jiru ka Jimma jiru ka Arsii jiru ka Baaleen jiru qananiin biroo ka rabbi itti oole hafe dachima bareedduu san keessa uumamuufu jiran rabbiin galateeffatuu qaba. Ni dhagaame namni sagalee sama dhagaabar. Waan sammaraa tarummoo rabbi islaamummaa nuu kenne ummata kana namummaan jaraatillee gadaanaadha. Rabboomni ammoo hin jirtu. Rabboomni immoo hin jirtu. Dirqama kennan baane yoo sallaallu namatti ulfaata dachiin namatti dukkanoofti waan jedhan wallaalan namni as dhufee arge akka waan diinidha waan dalaginaaf arga. Isinilleen argitanii argaa jirtanii mee maaltu akka jiru immoo sirriitti waliin haasofna. Hordofaa imala daawaa amma irra jira ramadaana keessa irra jiramu kana sirriitti hordofaa jechuu barbaada. Ummata kanatti dhufnee ummanni qullaa deema. Uffata gabaabaa bichaa dirataa. Afaan inni haasawu afaan lama haasawu naannummaan kun baadiyyaaf magaalaan saba lama. Bannaa fi Tsamay jedhan bannaa turra guddaadha. Ummata kanatti dhufnee diinii islaamummaa beeytanii jennee gaafannee islaamummaa namni beeku hin jiru. Islaamummaa assalaamu alaykum jechatti beeka. Salaamu alaykum. Salaamu alaykum dirijjiitedha bakka. Warra salaamu alaykum. Warra salaamu alaykum. Salaamu alaykum taqabbalki bilan ነው የምናስተምረው ማለት ነው። Ummata kana islaamummaa ittiin geessine itti geessuun dirqama keenya. Ummata kana ibiddarraa haa binnu gahee kennan baane koottaa jechuu barbaada. Sagantaa yoo carraa argadhe kan itti deebi'u ta'a waan ummata kana sirriitti haasofna inshallah. Mashallah mee sheekina shabiiboki bareedaa ki maal jettame waan isaanin tuqin waan ummanni kun dhagahu qabu sifadhu. وأنا شان تقول وأنا من يكون أجاه قبو مادي ميمان نودبر سيد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جل كبتي سجنته كان جرّا كان نافن ولف باي سنجلتهم فدا. أمني كين يمونين كان بيوتا نور رباني دون كيس جراتن والله أمر ديني كان ألفات الأستاذ والله نبينا عليه الصلاة والسلام أجدا دان جيسني تنجرن. ومتك بين الحق ووضحه ومتك نيسن يوسان صحاب النساني لا يروسن كيستي بايت آراتين تورن چران قد وداف بيوتا كينيا هنا كيسا حاجانا ديم نيجو إسلام من أداد چيتو كيوسي انتفي الرائم بات أثر رسيم ملتا ومن يو سبب بدي أداد داتي في اللي إيمان كيسا هر أتفي أثر إسلام من بيا كان كيسا ترتيتي جرويني ملتا بيا كان كيس الدمونين حاجة نوتي ومتك وانا أرجعين كم والله دورا نوتي بيا كينيا بتدشير بك رسالاني إنجيني إنجر وانا كسي يا نتور جرو دموني يقولوني أمتا يقول إني تهاوسف سينو إسلام مبان نجار سمتايوتا قالوا يو جنين والله هم بيكنيشو ومتك عوام ما هوري ما في رينو في فان ديمات أمتا جراتو ومتك هم بيكنيشو نيان نسان فايدماني نياتا أما زمانا كان يز أماني فايدم هنامتي نياتا وروني دراني دا فايدمان أكا بوردي دوغو كنين داكو مكانا نوليتي بدو مرة كاني نياتو وانا كنين بيكن أمتا كان نوتي ربك أنني هدون نوتي وليتن جربية كينيا كيستي كانني قدا دموني كواهن جالو إسلام ما نبركاية تنجرة إسلام ما دام فايمني عادا سلا سبني كينيا كابو إدو هرئنا كابون إسلام ما دام كورچاني akkasitti biyya keenya qananii dhaanjaraatiin jirra nuti masheen taanaaniin kan sabni keenya qabuun osoo hin taane islaamummaadhaan rabbi waan tola nurra oole kana ummata kanaaf yoo hin geessine wallahi mas'uuliyyummaa guddaa qabna nuti maaliidhaaf haga dandeenye itti fayyadamaatiin jirra islaamummaa kana alhamdulillah qur'aan ijoollee keenya barsiifataatiin jirra uffata islaamummaatiin zayyanamaatiin jirra bareechifanneetiin deemaatiin jirra ummata kiyyaa wannan dabarsuu barbaadu walumaa galatti akkasumas obboleeyyan kiyya kan akka kiyyaa barattoota ilmiidhaa taatan wallahi ji'a ramadaanaa keessa qara'uun hin barbaachisu obboleeyyan kiyya ummanni osoo matakka dhagahaniitiin jiraataatiin qabrii seenaatiin jiran dhumaniitiin ummanni kun waan ajaa'iba isin ajaa'ibu guyyaa jalqaba keessa an akka kiyyatti shaashamanni keedin kophaa dhufe ture kophaa oomoo deemtaa wayita dhiintiin isheen hin ergani sodaadhaatiin suura qalbii kiyya irratti
maaliidhaaf ummata karaa kana deemeetiin hin beeku nama wajjin jiru kophaa jireedha sodaataatiin ture.